Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajji kura afur bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Bara haaraa 2015 erga qabannee kunoo torban lama xumurre. Bara kana bara bilisummaa itti hawwinu osoo hin taane bara bilisummaaf jednee hojjetnu akka ta'uuf waluma yaadachiisuuf kaase. Dhaggeeffattoota keenya qophiin tamsaasa raadiyoo sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa darbu eegalee jira. Qophii keenya har'aa keessattis jalqaba oduu isinii dhiyeessina. Itti aansuudhaan qophii addaa shira diinaa irraa of tiksuun meeshaa waraanaa caala jedhus qabna. Beeksisa qeerroo bilisummaa irraa beesni qabna. Wallee warraaqsaa dhiyeessinuun bohaaraan waliin akka turtan isin affeerra. Qophii waliin ani tokkicha murteessaati. Amma hangafoota oduu. Diddaan barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee keessaa daran mootummaa wayyaanee yaaddessaa dhufe. Mootummaan wayyaanee paartiilee mormitootaa maallaqaan filannoo irratti dhiyeessuuf dhama'aa jirti. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa filannoo bara 2015 Itoophiyaan gaggeessitu keessatti hirmaannaa akka hin goone ifa godhan. Walshakkii fi walii ajajamuu dhabuun waraana ittisa biyyaa fi humna qilleensa Itoophiyaa keessatti gara sadarkaa hojii dhiisuutti ce'e. Godina Baalee Roobee keessatti uummatni rakkoo bulchiinsa gaarii morme. Babal'ooma oduuf jaal Biiftuu Galmoo. Barattootni yuunivarsiitii Impaayera Itoophiyaa keessatti argaman addatti yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argaman fincila diddaa garbummaa jabeessuun itti fufanii jiran. Mootummaa wayyaanee filannoo dharaaf fakkeessuuf hojjetu barattootni cina akka dhaabbataniif waamicha dhiyeessus barattootni filannoon dharaa uummata barabaraan gowwoomsuuf hojjetamu haa dhaabbatu. Barattootni keenya hidhaman haa hiikaman. Qotee bulaan qe'ee isaa irraa buqqa'uun haa dhaabbatu jechuun diddaa dhageessanii jiran. Diddaan kunis yuunivarsiitiiwwan Mattuu, Walqixxee, Madda Walaabuu, Bulee Horaa, Adaamaa Finfinnee keessatti diina kan yaaddesse yoo ta'u, yuunivarsiitiiwwan Hamboo fi Harammayaa keessatti waraqaaleen dhaadannoo qabiyyee garaagaraa qabaniif uummatni Oromoo abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf fincila diddaa garbummaa akka itti fufu akeekanii heddumminaan bittinfamanii jiran. Diddaa uummataaf barattootni Oromoo irraa daran jabaachuudhaan mootummaa wayyaanee mudachaa dhufe dura dhaabbachuuf waraanaan tasgabbeessuuf yaaltus diddaan daran jabaachuun itti fufee jira. Oduu wal fakkaatuun mootummaan abbaa irree wayyaanee paartilee mormitoota of akka barbaade hin oofne gaariin filannootti akka hin dhiyaanne ibsa baasuun wayita ba'an filannoo irratti deebi'anii akka dhiyaataniif kadhachuu irratti argama. Paartileen mormitootaa Mee Iyaad, Andinet, Samaayaawii paartii jedhaman filannootti akka hin dhiyaatne erga beeksisanii filannoo baranaatti milkii dhabeessa ta'uu of hubachuun miseensota paartilee kanaa maallaqaan bitachuun dhiyeessuuf dhama'uu irratti argamti. Uummatni impaayera biyyattis kaardii filannoo dharaa hin fudhannu jechuudhaan diddaa dhageessisuu irratti argama. Filannoo dharaa kana keessattis imbaasiin Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa harka keessa akka hin galchine addeessanii jiran. Paartileen mormitootaas ta'e uummatni filannoo dharaa kana fashalsuuf jabaachuudhaan akka hojjetan sagaleen qeerroo waamicha dabarsa. Mooraa waraana ittisa biyyaa mootummaa wayyaanee keessatti walii ajajamuuf ajaja tokko jalatti hiriiruun erga hafee ji'oota lakkoofsisaa jira. Haalli kunis hammaataa ta'uun kan argan waraanni humna qilleensaa mootummaa wayyaanee gaaris gara biyyoottan ollaatti kooluu galanii jiran. Kunis mootummaa wayyaanee daran kan yaaddesse walga'iif mariidhaan furuuf dhamaatus gaaffiin abbaa biyyummaa daran finiinuu irraa burkutaa'insa hamaaf saaxilamanii jiran. Yeroo ammaa kanas waraana ittisa biyyaa kaaba biyyatti baaf dhiya irraa miseensotni waraanichaa meeshaa fudhachuudhaan heddumminaan baqachuudhaan kaanis hojii gadhiisuun galuu irratti argamu. Uummatni Oromoo burkutaa'insa waraana mootummaa wayyaanee keessatti mudateetti dhimma ba'uun fincila diddaa garbummaa jabeessuun akka itti fufus yaadachiifna. Diddaa mootummaa wayyaanee bulchiinsa gaarii dagaagsuu jedhee miidiyaa of harkaa qabuun leellisuun gama uummataa keessatti ammoo rakkoon bulchiinsa gaarii dagaagee mul'ataa jira. Uummata keessatti rakkoon mudate kutaalee Oromiyaa godinoota adda addaa keessa gaaffiin uummataa ka'aa jira. Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti mootummaan guddina biyyaa jedhee uummata gowwoomsuun isaa uummata keessatti ammoo akka godina kaaniitti uummanni abbaa maatii 1,000 ol ta'u rakkoo ibsaan gaaffii kaasuun bubbulee jira. Mootummaa wayyaanee gaaffii uummataaf deebii dhabe.
Uummannis rakkoo keenyaaf atattamaan furmaata kennuun dirqama jechuun mootummaa wayyaanee muddee qabate. Odeessaan odeessu gaaffima uummata kanaa humnaan tasgabbeessuuf waraana ramadee jedhu akkasumas Oromiyaa lixaa qellem wallaggaa irratti gaaffiidhuma kana fakkaatu guutummaatti godina kana keessaa uummanni jiraatu rakkoo neetwoorkiif intarneetii qabuun gaaffii kaasuu eegalee jira. Keessattuu daldaltoonni rakkoo neetwoorkii godina kanaa mudateef hojii hojjechuu hin dandeenye gaaffii kaasuun odeeffataan achirraa dhaqqabe addeesse. Oduun keenyaarraa kanumaan raawwata. Qophii afaan waliin turtii gaarii. Beeksisa kitaaba haarawaa qeerroo bilisummaa irraa. Kitaabni fincila diddaa garbummaa bara 2014 keessa finiinaa ture afaan Ingiliffaan gabaasu qeerroo bilisummaatiin maxxanfamee raabsamaa jiraachuu gammachuudhaan isin beeksifna. Kitaabni mata dureen isaa A Chronological Summary of Oromian Student Movement Led by qeerroo bilisummaa jedhuu fi obbo Daandii Qajeelaatiin barreeffame kun cuunfaa fincila barattoonni Oromoo waggaa tokkoof taasisanii fi wareegama uummatni Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti baase guyyaa fi bakka akkasumas madda isaa yookaan link waliin kan galmeesse. Kana malees sochiilee uummatni Oromoo taasisaa jiru qabeenya saamame ilaalchisee waa hedduu of keessaa qabu kana uummanni keenya harka irraa qabate seenaa dhaloota heegareef kaa'udha. Dhala Oromoo kanneen taatan sabboonummaa Oromummaa qabna kanneen jettan kitaaba kana bitadhaa yaadannoo seenaaf kaaya. Dhala keessaniitiifis dabarsa. Alagaa fi firoottan Oromoo ta'aniifis bitaa kenna. Kana malees daandii itti fincila diddaa garbummaa barattoota maallaqaan tinnistan dhabdanii kanneen rakkachaa turtan kunoo kitaaba kana bituudhaan akkasumas raabsuudhaan dargaggoota Oromoo yookaan qeerroo biyya keessaa lubbuu isaanii wareegamaaf saaxilan qabsoo finiinsaa jiran tinnisa. Shira diinaarraa of tiksuun meeshaa waraanaa caala. Biyyoonni yookaan saboonni bilisummaa isaanii gonfatanii jiran milkaa'ina qabsoo isaaniif inni adda duraa shira diinaarraa aanu ta'uu jala muranii namaadhaaman. Falli kanaas humna kamuu mo'achuuf immoo shira humna sanaa diiguu yookaan humna dhabamsiisu hojjechuun murteessaa ta'uu gadi jabeessanii dubbatu. Qawwee baatanii adda waraanaatti wal waraanuun carraa tokkoof tokkooti. Ajjeesu yookaan du'u. Shirri barbaachisu keessaa diinatti odoo hin hojjetamin qawwee walitti banuun tarii kasaaraa lubbuu hedduu nama gaafachuu danda'a. Shirri keessaan yoo hojjetame garuu yeroon qawween barbaachisuyyuu dhibuu akka danda'u warra muuxannoo qaban irraa hubachuun ni danda'ama. Biyyoonni gurguddatan har'a meeshaa waraanaaf maallaqa baasaniif humna biyya tokko yookaan humna tokko laaffisuuf shira hojjetamuuf maallaqa baasan waaqaa fi lafa. Addunyaan har'a waan hedduun walitti dammaqee karaan shira walirraatti hojjetan karaa hedduu dhoksaa fi waggoota lakkoofsisee injifannoo argamsiisuu irratti hojjechuu eegalanii bubbulanii jiru. Biyyoonni hedduun biyya isaa tokko shiraan cabsuuf dhaloota walirratti guddisaa jiran. Dhaloota jiru amanuu dhabuurra dhaloota biyyaa yookaan lammii biyya akkasii akka jibbuutti jibbuu qofaa odoo hin taane of wareegee akka dhabamsiisutti walirratti guddisaa jiran. Kana malees lammiilee biyya cabsu barbaadanii funaananii waan barbaadaniin qaranii guddisanii aangoo qabsiisanii saamichaa fi to'annaa barbaadan yennaa geggeessan ifatti kan argaa jirrudha. Adeemsa akkasii ammoo biyyoota gurguddataniif qofaa odoo hin taane warri akka wayyaanes muuxannoo kana fudhatanii nurratti hojjechaa jiraachuu ragaalee hedduu tarreessuu dandeenya. Kanarratti ragaa tokko kaasuu danda'a. Wayyaaneen baatii 2 dura humna basaasa Israa'elitti leenji'ee biyya keessa wayita bobbaaftu hojiin isaanii adda duraa sochii hawaasa musliimaa dhaabuudha. Kanaafis basaastota 893 leenjiftee quraanaa fi salaata hunda barsiiftee jirti. Kanneen keessaa 630 Tigreedha. Jarri kun egaa warra sochii kana geggeessan keessa seenanii waan hunda barbadeessuudha, ajjeesuudha. Fakkeenya biroo tokko shanee biyya hammacaa jiru Israa'el lootee seentota Filisxeemii fi mankaraasitoota itti to'attuudha. Gama kanaan qabxiilee hubachuun nu barbaachisu hedduu gara fuulduraatti dhiheessuun kiyyaa hin hafu. Har'aaf garuu haala kana kan keenya waliin ilaaluun barbaachisaadha. Yoo haala kana hubanne of tiksuu keenya mirkaneessinee nutis diina irratti hojjechuutti ce'uu keenya dhugeeffanna. Keessa keenya cufannee diinni akka kanaan duraa akka nu hin seenne dhorkinee waan diina irratti hojjennu qofa irratti hojjenne
injifannoo keenya harkaan ga'anna jechuu kiyya. Waan biyyoonni biroo yookaan sabni biraa keessa dabree irraa barachuun hedduu barbaachisaadha. Mooraan qabsoo Oromoos shira diinaan hedduu miidhamaa jiraateera. Waan keessa dabree sana har'as akka nu mudatu hin feenu. Fedhii qofaa odoo hin taane hojii mul'isuutu nurraa eegama. Har'a sochii qabsoo Oromoo keessatti tasgabbii amma tokko argaa fi ilaameetti ce'uu argaa fi dhagaa jirra. Har'a Oromoof Oromoo malee akka hin jirre kan hubatamee fakkaata. Walitti dutuu irraa wal dhaggeeffachuu fi wal hubachuun akka dursuu argaa jirra. Mooraan qabsoo Oromoo hanguma ilaalchi walii faallaa fakkaatu mul'atus lolli warra gowwaasuun hanga tokko kan hirrataa jiru fakkaata. Sochiin dhimma Oromooti jedhamee waliif dubbachaa fi waliif birmachuun akka dansaatti bakka maraa wal utubaa jiraachuu argaa jirra. Miidiyaalee adda addaa bananii uummata ofii tajaajiluun gama hundaanuu itti fufaa jira. Dhimmi ofii hawaasa addunyaa beeksifachuun sadarkaa dhuunfaa eegalee hanga dhaabbilee adda addaatti sochiin hin tuffatamne argaa fi dhagaa jirra. Haalli waliigala mooraa qabsoo Oromoo keessatti mul'achaa jiru kana diina irraa tiksuun murteessaadha. Waan kaleessa mataa akka gadi qabannu nu taasise inuma beekna. Diinni shira akkamii akka nu keessatti hojjetee isa fudhatee isa kaan adda baasee kan manatti galee akka taa'u taasisee qalbii qaban. Shirii diinaa kun har'a daran yoo hammaatellee kan sochii keenyaan rifatee laaffatu akka hin taane akka gaariitti qalbeeffachuu nu barbaachisa. Shira diinaa mo'achuuf dhalli Oromoo mooraa qabsoo isaa qulqulleeffachuun murteessaadha. Keessattuu biyya keessattis ta'e alatti eenyu waliin akka hojjetaniif jiraatan beekuun hedduu fardiidha. Humni basaasummaa wayyaanee akka salphaatti kan ilaalamu miti. Basaasa keessaa basaasi badaan kaayyoo Oromoof kan duu fakkaatee yeroo mara sabboonaa fakkaatee kan nu waliin jiraatuu fi diinaaf sochii murteessoo ta'an kan gabaasudha. Kanaan wayyaaneen muuxannoo qabdi. Har'a mooraa qabsoo Oromoo keessaa kan hanga tokko qulqulleessuun tasgabbii haaraa argaa jirru uumee jira. Wayyaaneen ijoollee ishee akka keenya dubbatanii fi aadaallee nu caalaa ibsuu danda'an nu keessatti guddiftee sadarkaa bulchiinsarraan gaachuu dagachuu hin qabnu. Warruma akkasii qabsootti akka seenan taasiftee keessa keenya akka marqitu hubachuun nu barbaachisa. Keessattuu warri biyya ambaa jiraatan maqaa Oromoo kan biyya keessaa ba'an kana jechuun keezii Oromoo bitatanii karaa Keeniyaa yaa'anii lakkoobsa akka hin qabne kan beekamudha. Jarri kun irra jireessi isaanii Oromiyaa keessatti dhalatanii kan guddatanidha. Guyyaa hawaasa Oromoo waliin oolanii galgala dhalcha isaaniif gabaasan. Kaayyoon isaanii inni guddaan mooraa qabsoo Oromoo gaaga'udha. Qabsoon keenya kanuma mataa keenyaa nu irratti baatanii hojjechiisaniitti dammaquurra dabree jara kanarraallee of ittisuu qaba. Har'a tasgabbaa'uun mooraa qabsoo Oromoo kun diina irriba dhowwateera. Sochii nuti eessattuu taasifnu shira diinaa irratti tiksuun hedduu barbaachisaadha. Oduun miliqee bobba'aa akka ibsutti wayyaaneen ammas mooraa qabsoo Oromoo keessatti rakkoo uumuu fi sochii jabaa taasisaa jiraachuu dhagaa jirra. Keessattuu dhaabbilee bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo Oromoo jabaa gadi dhaabuuf deeman fashalsuu fi tattaafataa jiraachuu dhaga'amaa jira. Kanarratti dhalli Oromoo ajajaan odoo hin taane waan arguuf dhaga'u hunda hordofee fi qaama ilaallutti gabaasee shira kana fashalsuu fi sadarkaa dhuunfaa eegalee amma gurmuutti socho'utu irraa eegama. Kana waliin mooraa qabsoo burjaajessuuf ajandaa qabsoo Oromoo gara wal qoccoolloo Amaaraatti ceesisuuf tattaafachaa jiraachuu qalbeeffachuu barbaachisaadha. Kutaa lammaffaa isaa qophii itti aanu keessatti isiniif dhiyeessina. An Urjii Sabaati. Sasebora kan daraya duyona. Sasebora kan daraya duyona. Sasebora kan daraya duyona. Sasebora kan daraya duyona. Sasebora kamiso. Sasebora nutte jollenken. Sasebora kan sanyi kerranso. Sasebora kan daraya duyona. Sasebora kan garaya duyona.
Melalala ya jollo, melalala ya jollo, gerarang gerajiro, geringa mojiro, namni sena geraro, badaro miyajiro, tutukam bila garbo, merebana makasa, jati jaro takano, itu nama kakasa, metu nama kakasa. Ela karmi godami akajengu batu Ela sanyi godami akajengu batu vedemu Busuke mukadario, busuke lagabadi Yartunuf gofta dario, warisanyi wambade Kalesanu idanyo, lamni kodate goro, marambo sikakabe Harambo sikakabe o kerone bo kabate Oh dakkalarase oromoni na manchase Oh dakkalarase bibinnendi na manchase Oh dakkalarase hambonis na manchase Oh dakkalarase leganis na manchase Oh dakkalarase oronis na manchase Oh dakkalarase gibinis na manchase Oh dakkalarase kerono na manchase Oh dakkalarase manis na manchase keronis na manchase keronis na manchase keronis na manchase dakkalarase salalem niya manchase Oh dakkalarase kamisem niya manchase Oh dakkalarase corona niya manchase Oh dakkalarase haragem niya manchase Oh dakkalarase oromon niya manchase Oh dakkalarase bibinnem niya manchase Oh dakkalarase keronis 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 niya manchase Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanumaan raawwata. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan teessoo feesbuukii irraan sagalee qeerroo bilisummaa yookaan voice of qeerroo bilisummaa irraan nu argachuu dandeessu. Achumaanis nu barreessaa. Har'aaf nagaatti injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.